Akkam jirtu barattoota, har'a kan waliin ilaallu herreega kutaa ja'affaa boqonnaa afurii jechuudha. Boqonnaa afurii yeroo darbe waliin ilaalle gidduutti adda cite ture. Amma iddoo yeroo darbe itti adda kunne irraa kaasnee waliin itti fufna jechuudha. Himoota wal caalmaa sararawaa bakka buusuun furuu kan jedhu ilaalla har'a. Mata duree kana jalatti hiikoo 4 tuqaa 2 yoo ilaallu, himni wal caalmaa sararawaa bifa kanaan yookiin kanaan yookiin kanaan yookiin immoo kanaan isa kanaanis ta'ee kan bifa kanneen kanaan barreeffamudha jechuudha. Aan immoo 0 ta'uu hin danda'u. Maaliif bakka xaa kana lakkoofsa buusnee yoo aadhaan baay'isne hima kana 0 waan godhuuf aan 0 ta'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu himni wal caalmaa hima wal caalmaa jechuun jalqabumayyuu hima wal qixaa kan hin taane jechuudha. Hima wal qixaa kan hin taane maqaa isaarraa hubachuu akka dandeenyu hima wal caalmaati jechuudha. Maaliif asitti irra guddaa jedha, asitti irra guddaa yookiin wal qixa jedha, asitti irra xiqqaa yookiin wal qixa miti wal qixa. Warri kun wal caalmaa jedhamu jechuudha. Warri kun wal caalmaa agarsiisuuf kan nu fayyadanidha. Egaa kanneen bifa kanaan barreeffaman himoota wal caalmaa sararawaa jechuun ni dandeenya jechuudha. Fakkeenya irraa yoo ilaalle himoota wal caalmaa armaan gaditti kennamanitti fayyadamuun gaaffiilee aatii hamma ee jiran deebisi jedha. Irratti hima wal caalmaa kanneen keessaa kamtu yeroo mara dhugaadha, kamtu immoo yeroo mara sobadha jedha. Asitti jalqaba irratti kan jiru yoo ilaalle 4 irra guddaa 8ti jedha. 4 irra guddaa 8ti yoo jedhu kun yeroo mara sobadha. Maaliif 4 yoomiyyuu taanaan 8 caaluu waan hin dandeenyeef kun yeroo mara sobadha jechuu dandeenya. Lammaffaa irratti kan jiru immoo 6 irra xiqqaa 8ti jedha. Kun immoo yeroo mara dhugaadha. Maaliif bakka 8 yoomiyyuu taanaan 6 waan caaluu danda'uuf kun yeroo mara dhugaadha jenna jechuudha. Warri asitti sadaffaarraa kaasanii hanga shanaffaatti jiran kun immoo bakka xaa buusuun bakka lakkoofsa xaa irratti nuuf kenname irratti hundaa'u waan ta'eef yeroo mara dhugaadha yookiin sobadha jechuu hin dandeenyu. Isaanii asirraa ilaalla. Baarratti bakka xaa isa sadaffaarra keessa jiru 5 bakka buusii himni wal caalmaa argamu dhugaadha jedha. Bakka xaa sadaffaa 5 buusii jedha bakka kanatti jechuudha. Xaa ida'uu 3 irra guddaa 6 jedha. Xaa ida'uu 3 irra guddaa 6 jedha. Bakka xaa kana 5 buusii jedha. 5 buusnee ilaallaa jechuudha. 5 ida'uu 3 irra guddaa 6dha. 5 ida'uu 3 meeqadha? 8 irra guddaa 6 ta'a. Kun yeroo mara maalidha? Sobadha jechuu dandeenya jechuudha. Yeroo mara osoo hin ta'in lakkoofsa amma fakkeenyaaf asitti bakka xaa kana 2 yoo buusnu 2 ida'uu 3 irra guddaa irra xiqqaa 6ti. Kuni dhugaadha. Maaliif 5 irra xiqqaa 6 waan ta'uuf. Garuu lakkoofsa hamma nuuf kenname kanarratti lakkoofsa 5 bakka buusii ilaallu jedha gaaffiin keessanii. Lakkoofsa 5 bakka yeroo buusnu soba ta'a jechuudha. Kanaafuu soba ta'a. Caarra kan jiru bakka xaa isa sadaffaa keessa jiru 2 bakka buusi. Himni wal caalmaa argamu dhugaadha jedha. Kana immoo isuma hojjennedha jechuudha. Isuma hojjenne xaa ida'uu 3 irra guddaa 6 jedha. Bakka xaa kana 2 buusna 2 ida'uu 3 irra guddaa 6dha. Irra xiqqaa 6dha. 5 ta'a jechuudha. 2 ida'uu 3 irra xiqqaa 6. Kun immoo asitti dhugaa ta'ee jechuudha. Asitti soba ta'ee asitti immoo dhugaa ta'ee jechuudha. Asitti daarratti kan jiru bakka xaa isa arfaffaarra jiru 3 bakka buusi. Himni wal caalmaa argamu dhugaadha jedha. Isa arfaffaarra jiru 3 bakka buusna jechuudha. Isa xaa ida'uu xaa hir'isuu 3 irra guddaa irra xiqqaa xaa kan jedhu xaa hir'isuu 3 irra guddaa xaa jedha. Xaa hir'isuu 3 irra guddaa xaa jedha. Kana yoo hojjenne meeqaan bakka buusinuun jedhe 3 bakka buusinuun jedhe 3 bakka buusnee ilaallaa jechuudha. 3 hir'isuu 3 irra guddaa irra xiqqaa bakka xaa kana immoo 3 0 ta'a. 3 hir'isuu 3 0 irra xiqqaa 3 kun dhugaadha jechuudha. Himni argamu
dhugaadha jechuu dandeenya jechuudha. Irratti bakka xaa isaa shanaffaa keessa jiru sadiin bakka buusi himni wal caalmaa argamu dhugaadha jedha. Himni wal caalmaa argamu dhugaadha jedha. Bakka arfaffaa irratti sadiin kan bakka buusnu kamidha? Isa kana jechuudha. Xaa hir'isuu sadii irra guddaa xaa bakka kana meeqa buusna? Sadii bakka buusna jechuudha. Sadii hir'isuu sadiin irra guddaa bakka xaa kanas sadii buusna. Sadii hir'isuu sadiin meeqa? 0. 0 irra guddaa sadii. Kun dhugaadha? Kun sobadha. Maaliif 0 yeroo yoomiyyuu taanaan sadii caaluu waan hin dandeenyeef. Kanatti hojjechuu dandeenya jechuudha. Furmaata keessan asirraa ilaaluu dandeessu. Asitti himootni wal caalmaa tokko yeroo hunda dhugaadha. Tokko tokko immoo yeroo hunda sobadha. Tokko tokko gatii jijjiiramoota isaanii keessaa hamma ta'eef dhugaa kan ta'anii fi gatiiwwan biroof immoo soba kan ta'anidha jechuudha. Kana gaaffii amma hojjenne irratti barree ilaalleerra jechuudha. Fakkeenyaaf kana yoo ilaalle kun lakkoofsota muraasaaf dhugaa ta'a. Lakkoofsota muraasaaf immoo soba ta'a jechuudha. Akka kanatti himoota wal caalmaa kan ilaaluu dandeenya jechuudha. Asitti hubadhu jedha. Furmaatni hima wal caalmaa tokko yeroo lakkoofsa jijjiiramaa hima wal caalmaa sanaa bakka bu'u himicha dhugaa taasisudha. Furmaatni hima wal caalmaa tokko lakkoofsa yeroo jijjiiramaa hima wal caalmaa sana bakka bu'u himicha dhugaa taasisudha jechuudha. Furmaatni isaa hima bakka wal caalmaa sanaa bu'ee wanticha yookiin himicha dhugaa taasisudha jechuudha. Fakkeenya irratti haa ilaallu. Mandheewwan armaan gaditti kennaman keessaa lakkoofsa xaa bakka xaa bu'uun xaa ida'uu 2 irra xiqqaa 5f furmaata barbaadi jedha. Asitti mandheen lakkoofsota hundaa yoo ta'e, mandheen lakkoofsota lakkaawwii yoo ta'e, furmaatni a fi b irratti argattu sarara lakkoofsaa irratti argisiisi jedha. Kana hundasaa waliin ilaalla jechuudha. Egaa himicha bakka buusnee yeroo ilaallu asitti wanti nu barbaadnu furmaata isaadha jechuudha. Furmaatni isaa immoo maalidha? Yeroo hunda lakkoofsa kana bakka xaa kana bu'ee himicha dhugaa kan taasisudha jechuudha. Fakkeenyaaf asitti lakkoofsa hundaa nu gaafate jalqaba. Lakkoofsa hundaa jechuun immoo 0, 1, 2, 3, 4 jedhee kan itti fufuudha jechuudha. Akka kana jedhee kan itti fufuudha. Kanaaf warra kanaan yaalla jechuudha. Xaa ida'uu 2 irra xiqqaa 5 jedha. Xaa ida'uu 2 irra xiqqaa 5 jedha. Asitti 0 yoo bakka buusne maal ta'a? 0 ida'uu 2 irra xiqqaa 5. Kun immoo 0 ida'uu 2 2dha. 2 irra xiqqaa 5. Kun dhugaadha. Kun dhugaadha jennaa. Kun dhugaadha. Kan itti aanu tokkoon bakka buusnee haa yaallu. Bakka xaa kana tokko buusnee haa ilaallu. Tokko ida'uu 2 ta'a. Tokko ida'uu 2 irra xiqqaa 5 ta'a. Tokko ida'uu 2 meeqadha? 3 irra xiqqaa 5. Kunis dhugaa nuuf ta'eera. Kan itti aanu haa yaallu. 2 haa yaallu. Kun furmaata isaadha jechuudha. Tokko ida'uu 2 ida'uu 2 irra xiqqaa 5ti. 2 ida'uu 2 meeqa? 4 irra xiqqaa 5. Kunis dhugaadha. Amma immoo 3 bakka buusnee haa ilaallu. Furmaata isaa ta'a jechuudha lamnis. 3 ida'uu 2 irra xiqqaa 5. 3 ida'uu 2 meeqadha? 5 irra xiqqaa 5dha. Kun sobadha. Maaliif 5 irra xiqqaa 5 ta'uu hin danda'u? 5 walqixa 5 yoo ta'e malee. Kanaaf sobadha jechuudha. 4s bakka buusnee yoo ilaalle 4 ida'uu 2 irra xiqqaa 5 ta'a. 4 ida'uu 2 meeqa? 6 irra xiqqaa 5. Kunis soba ta'a jechuudha. Kanaaf furmaanni hima kanaa meeqadha jechuudha. Lakkoofsi hundaa yoo nuuf kenname furmaanni isaa 0,
zeeroon asitti sirrii ta'eera. Tokkoo fi lama jechuudha. 0, 1 fi 2 furmaata isaa ta'a jechuudha. Asitti kanatti kitaaba keessan irratti hojjetamee jira. 3 irratti soba ta'a. 0, 1 fi 2 irratti immoo dhugaa ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu mandheen lakkoofsa kana dhugoomsuu danda'u meeqadha jechuudha. Furmaanni isaa 0, 1, 2 jechuudha. Warra kanatu hima kana dhugoomsuu danda'a. Haaluma wal fakkaatuun asitti immoo kan baarra jiru yoo jennu mandheen lakkoofsa lakkaa'uu yoo ta'e garaagarummaan isaanii lakkoofsi hundaa 0, 1, 2, 3, 4, 5 jedha 0 irraa ka'e. Lakkoofsi lakkaa'uu garuu meeqarraa ka'a? 1, 2, 3, 4 jedhee itti fufaa jechuudha. 1 irraa ka'a. Kanaafiyyuu 1 irraa kaasnee yaallaa jechuudha. 1, 2, 3, 4 jennee yaallaa. Asitti kan tokko hojjenneerra. Kan tokko meeqa nuuf ta'e? Kan tokko sirrii nuuf ta'eera jechuudha. Asitti akka hojjenneerru kan tokko sirrii nuuf ta'eera, kan lama sirrii nuuf ta'eera, kan sadii soba ta'e. Kanaafiyyuu isuma kana irratti hundaa'uun tokko, 2, 3, 4 jedhee kan waan itti fufuuf lakkoofsi lakkaa'u kana keessaa immoo kan dhugaa godhu 1 fi 2 qofaadha jechuudha. Kanaafiyyuu mandhee isaa 1 fi 2 jechuu dandeenya furmaata isaa jechuudha. Akka kanatti hojjechuu dandeenya. Kan itti aanu sarara lakkoofsaa irratti agarsiisa jedha sadaffaa caarratti. Kanaafii lakkoofsa kan lakkaawwii irratti yoo ilaallu kan lakkoofsa lakkaawwii furmaanni isaa maal ta'e? 1 fi 2 ta'e. Kan lakkoofsa lakkaawwii 1 fi 2 irratti tuqaa goonaa jechuudha. Kan lakkoofsa hundaa immoo 0 irraa waan ka'uuf 0, 1, 2 jennee bifa kanaan agarsiisuu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu gilgaaladha. Gilgaala burtuqaalama. Haala fakkeenyamaa irratti hojjenneen bakka duwwaa kanatti hojjechuuf yaallaa jechuudha. Kanarratti gatiiwwan jijjiiramootaa nuuf kennameera. Himni wal caalmaas nuuf kennameera. Hima wal caalmaa kana keessa gatii jijjiiramaa nuuf kenname kana bakka buusnee hojjennaa jechuudha. Furmaata isaa barbaadna. Asitti bakka duwwaa kanatti goonnaa jechuudha. Xaa hir'isuu 3 irra guddaa 4 jedha. Xaa hir'isuu 3 irra guddaa 4 jedha. Kan nuuf kenname immoo meeqadha? 4 jechuudha. Kanaafiyyuu 4 bakka xaa 4 buusnee 4 hir'isuu 3 irra guddaa 3 jenna. 4 jenna. Meeqa ta'a kun 4 hir'isuu 3? 1 irra guddaa 4. Kun dhugaadha? Sobadha. Maaliif? 1 yoomiyyuu taanaan 4 caaluu hin danda'u waan ta'eef soba jennaa jechuudha. Bifa kanaan itti fufnee hojjenna. Asitti xaa ida'uu 3 irra guddaa irra xiqqaa 4. Xaan immoo 4tu nuuf kenname kan isaa hojjennu. Xaa ida'uu 3 irra guddaa irra xiqqaa 4dha. Bakka xaa immoo meeqa nuuf kenname? Bakka xaa 4tu nuuf kenname jechuudha. Haa ilaallu. Bakka xaa kana 4 buusna. 4 ida'uu 3 irra xiqqaa 4 jenna. 4 ida'uu 3 meeqa? 7. 7 irra xiqqaa 4. Kun dhugaadha? Sobadha jechuudha. Maaliif? Yoomii taanaan 7 4 ni caala malee 4 gadi hin ta'u. Kanaafiyyuu himni kun sobadha jennaa jechuudha. Sitti sobadha jennaa. Soba ta'a jechuudha. Kan itti aanu caarratti xaa hir'isuu 1 irra 2 irra guddaa 4 jedha. Xaan immoo 5tu nuuf kenname. Xaa hir'isuu 1 irra 2 irra guddaa meeqa jedha? 4dha. Xaan immoo 5tu nuuf kenname. 4 xaan immoo 5tu nuuf kenname jechuudha. Kanaafiyyuu bakka xaa 5 buusna. 5 hir'isuu 1 irra 2 irra guddaa 4 jennaa jechuudha. Asitti 5 hir'isuu 1 irra 2 yeroo jennu yoo barbaaddani bifa boqonnaa 3 keessatti waliin ilaalle 5 irra 1 hir'isuu 1 irra 2 jettanii bifa firaakshinoota hir'isuudhaan hojjechuu dandeessu. Karaa gabaabasaa immoo fakkeenya kana gilgaala kana hojjechuuf
tokkorra lamaa jechuun 0.5 jechuudha karaa gabaabasaa. Kanaafiyyuu 5 hir'isuu 0.5 jechuu dandeenya jechuudha. Kana hir'isuuf waan nuuf salphatuuf 5 hir'isuu 0.5 meeqadha? 4.5 ta'a jechuudha. 4.5 ta'a. 4.5 ta'a. 4.5 ta'a. Irra guddaa 4ti jedha. Kanaaf 4.5 irra guddaa 4dha. Kun dhugaadha. Maaliif 4.5 4in waan caaluuf. Kanaafiyyuu hima kana dhugaa ta'a jechuudha himni kun. Kun dhugaa ta'a jechuudha, sirriidha. Daarratti xaa ida'uu lamaa irra xiqqaa sadiidha. Xaan immoo tokkorra lamaatu nuuf kenname. Xaa ida'uu lamaa irra xiqqaa sadii. Xaa ida'uu lamaa irra xiqqaa sadiidha. Xaan immoo tokkorra lamaatu nuuf kenname jechuudha. Kanaaf tokkorra lamaa ida'uu lamaa irra xiqqaa sadii ta'a. Kana yoo furru akkuma amma hojjennetti tokkorra lamaa jechuun bifa firaakshiniidhaan hojjechuu dandeenya. Bifa tokko irra lamaa ida'uu lamaa, tokko irra lamaa ida'uu lamaa irra tokko jennee asitti bifa aacaa ida'uu baa daa irra baa irra asitti aacaa dhiifama aadaa ida'uu baacaadha. Aadaa ida'uu baacaa irra baa daa bifa kanaan hojjechuu dandeessu. Isheen kun aadaa, kuni baadha, kuni caa, kuni daa. Bifa kanaan salphatti hojjechuu dandeessu. Sanaan yoo hojjenne aadaa jechuun tokko baay'isuu tokko, tokko baay'isuu tokko meeqadha? Tokkodha. Ida'uu baacaan immoo lama baay'isuu lamaadha. Lama baay'isuu lama afurdha. Afur ida'uu tokko da'uu afuriin 5dha. 5 baadaa jechuun immoo lama baay'isuu tokkodha. 5 irra lamaa ta'a jechuudha. 5 irra lamaa deebiinsa 5 irra lamaa ta'a. 5 irra lamaa irra guddaa 3 irra xiqqaa 3 jechuudha. 5 irra lama jechuun immoo meeqadha? 2.5 jechuudha. 2.5 irra xiqqaa 3 jedha. Kuni dhugaadha. Asitti kan isiniif hin galle yoo ta'e karaa gabaabaasaa maal goona? Xaa ida'uu lama irra xiqqaa 3 jedha. Bakka xaa immoo tokkorra lamaa buusna. Tokkorra lamaa ida'uu lamaa jedha. Tokkorra lamaa ida'uu lamaa jechuun karaa gabaabaas tokkorra lamaa jechuun 0.5 jechuudha. 0.5 ida'uu lamaa yoo jenne 2.5 arganna jechuudha. 2.5 irra guddaa 3 moo irra xiqqaa 3? Irra xiqqaa 3. Kanaafiyyuu himni kun dhugaa ta'a jechuudha. Asitti dhugaadha jennee deebisuu dandeenya. Kan daarra jiru isa hojjennedha. Kan irra jiru xaa hiruu afurii irra xiqqaa irra guddaa torbarra lamaati jedha. Asitti xaa hiruu afurii irra guddaa torbarra lamaa. Xaa hiruu afurii irra guddaa torbarra lamaa jedha. Bakka xaa meeqa buusna? Xaa 12 buusna jechuudha. Kanaaf 12 hiruu afurii torbarra lamaa irra guddaa torbarra lamaa jennaa jechuudha. 12 hiruu afurii immoo yoo ilaalle 12 nama afuriif yeroo irra meeqa jechuudha? 3 ta'a jechuudha. 12 hiruu afuriin 3dha. 3 irra guddaa torbarra lamaa jedha. Asitti torbarra lamaa jechuun torba lamatti yeroo hirtan meeqa ta'a? 3.5 jechuudha. Kanaafiyyuu 3 irra guddaa 3.5ti. Kun dhugaadha? Kun sobadha jechuudha. Yoomiyyuu sobadha. Maaliif 3.5 sadiidhaan waan caaluuf soba ta'a jechuudha deebiin kana. Kan itti aanu xaa hir'isuu 3 irra guddaa irra xiqqaa 0.56 jedha. Xaa hir'isuu 3 asumatti hojjennu irra xiqqaa 0.56dha. Xaan immoo 3.3 nuuf kenname jechuudha. Kanaaf 3.3 hir'isuu 3
irra xiqqaa 0.56 jennaa jechuudha. Asti 3.3 hir'isuu 3 meeqadha? 0.3 ta'a jechuudha. 0.3 arganna. 0.3 irra xiqqaa 0.56 ta'a. Kun dhugaadha? Dhugaadha. Maaliif 0.3 irra yoomiyyuu 0.56 gadi waan ta'eefi jechuudha. Kanaaf dhugaa ta'a jechuudha. Kan itti aanu piroobileemota jecha armaan gadii gara hima wal caalmaatti jijjiiri jedha. Tolasaan hangafa boontuuti jedha. Tolasaadhaan xaagoon yoo fudhanne boontuutiin immoo yookiin tolasaadhaan xaagoon yoo fudhanne boontuutiin immoo baagoon yoo fudhanne asitti akka kanatti yoo fudhanne tolasaan hangafa boontuuti jechuun tolasaa caalaa jechuudha. Kanaafiyyuu tolasaan irra guddaa boontuuti jenna jechuudha. Baarratti lakkoofsi tokko irra guddaa si'a lama lakkoofsichaa hir'isuu afuriiti jedha. Lakkoofsa tokko sana A jennee haa fudhannu. Irra guddaa si'a lama lama baay'isuu lakkoofsichaadha. Irra guddaa si'a lama lakkoofsichaadha jechuudha. Lakkoofsichi maal? A jennee bakka bu'uun. Lakkoofsi inni hima wal caalmaa sanatti taa'anii jiru immoo irra guddaa si'a lama lakkoofsichaa waan ta'eef lama baay'isuu A jennaa jechuudha. Hir'isuu afurii akka kanatti hojjennaa jechuudha. Lama A hir'isuu afuriin irra xiqqaa Aati yookiin immoo bifa kana lamaan yoo barreessan lamaan isaayyuu deebii ta'a jechuudha. Akka kanatti hojjechuu dandeenya. Egaa gilgaala haala kanaan hojjenneerraa kutaa itti aanutti maal waliin ilaalla? Himoota wal caalmaa sararaawaa tarkaanfii tokkee kan jedhu jechuudha. Tarkaanfii tokkee kan jedhu waliin ilaalla. Hiriyoota keessaniif qooduun akkasumas subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo yeroo gadhiisnu akka dafee isin qaqqabuuf subscribe godhaa. Yaada qabdan kamiifiyyuu koomentii irratti nuuf barreessaa. Viidiyoowwan isiniif hojjennu yoo barbaaddan koomentii irratti nu beeksisaa. Akkasuma viidiyoon kun kan isinitti tole yoo ta'e laayik gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniifis qoodaa jennaa. Galatooma.